Ashooyyaa shamaa akkam jirtu hordoftoota Qubee TV yeroo oduu qubee isinitti himnu irra geenyerra oduu qubee kan isinitti himu ani beekanii taakalaati jalqaba oduu biyya keessaan isinitti hima. Daandiin qilleensa Itoophiyaa badhaasa kaargoo Arabaa isa jalqabaa argate. Daandiin qilleensa Itoophiyaa badhaasa kaargoo Arabaa isa jalqabaa Duwaayitti gaggeeffameen daandii xiyyaara kaargoo Afrikaa hunda caaluu ta'uu isaatiin badhaasa kaargoo Arabaa injifatee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa badhaasa kaargoo Arabaa isa jalqabaa Duwaayitti gaggeeffameen daandii xiyyaaraa filatamaa kaargoo biyyoota ardii Afrikaa mara caaluun badhaasa kaargoo Arabaa jalqabaa injifatee kan jiru yommuu ta'u, daandiin qilleensa Itoophiyaa waggoota lamaan walitti aansuun waltajjiidhuma badhaasa Arabaa irratti daandiin xiyyaara imaltoota Afrikaa keessaa isa gaarii filatamaa ta'uun injifachuun isaa ni yaadatama. Daandii qilleensicha wabeeffanne. Haji Abdurrahman Faxxanaa maanguddoo umrii waggaa 141 jiraatanii maatii 350 ol horatan. Haji Abdurrahman Faxxanaa godina Arsii Lixaa Aanaa Dabbaa iddoo Foonshoo jedhamutti dhalatan. Akka waajjirri kominikeeshinii Aanaa Dabbaa ragaa ilma isaanii irraa argadhe jechuun ibsetti Haji Abdurrahman nama dachee kana irratti waggaa 141 jiraatanidha. Ijoollummaa isaanii irraa kaasanii iddoo garaagaraa deemuun barnoota amantaa barachaa turuudhaan isaanis deebisanii barsiisaa turuu isaanii ibsu. Kana malees haqni yookiin dhugaan hawaasa isaanii jala akka hin miliqneef nama hojjechaa turanidha. Namoonni amantii garaagaraa iddoo garaagaraa irraa dhufanii haqa jalaa dabe isaanitti himachaa turu. Isaanis xalayaa barreessuufiidhaan akka gara isaaniitti dhufan itti erguun haqa namootaa kabachiisaa turuu ibsan. Haji Abdurrahman dubartoota 4 fuudhan irraa ilmaan dhiiraa 13 fi dubartoota 19 kan argatan yoo ta'u, ilmaan isaanii dabalatee maatii 350 ol kan horatan ta'uu ilmi isaanii Sheek Muhammad Hussein Haji Abdurrahman himan. Haji Abdurrahman hawaasa amantii garaagaraa hordofuu biratti baay'ee kan jaallataman yoo ta'u, dhukkubsachaa turanis onkoloolessa 12 bara 2023 du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Kominikeeshinii Aanaa Dabbaa wabeeffanne. Manneen barnootaa naannoo Tigraay hedduun buqqaatotaan waan guutamaniif barattoonni barnoota addaan kutuun ibsame. Naannoo Tigraay keessa manneen barnootaa hedduun namoonni qe'ee ofii irraa buqqaan waan keessa jiraataniif barattoonni barnootaa ala ta'aniiru jechuudhaan waajjirri barnootaa naannichaa ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa kan naannoo Tigraay Dr. Kiroos Kiyushiin dhaabbata sagalee Ameerikaatti akka ibsanitti naannoo sana keessatti kan argaman manneen barnootaa 2492 keessaa 940 qofatu naannoo bulchiinsaa yeroo to'atu keessa jira jedhan. Kanneen keessaas manneen barnootaa 110 waaltaa namoonni qe'ee irraa buqqaan keessa jiraatan ta'eera jedhan. Manneen barnootaa 110 Shiraaroo, Shiree Indasillaasee, Aksum, Adawaa, Addagraat, Abiil Adii, Maayicee fi magaalaalee xiqqoo naannoon jiran quubsummaa baqattootaa ta'aniiru jedhan. Manneen barnootaa kana keessatti barachuun kan irra ture barattoonni 200 ta'an illee mana barnootaatti hin deebine jedhan. Magaalaa Maqaleetti kan argamu manni barnootaa sadarkaa lammaffaa Hadineet waggoota 3 darbaniif waaltaa buqqaatotaa ta'ee jira jedhan. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay Dr. Kiroos Kiyushiin itti dabaluun manneen barnootaa waaltaa buqqaatotaa ta'an keessaa barataan kan turan qofa otuu hin taane naannolee humnoonni Eertiraa fi Amaaraa qabatanii jiran keessaa kanneen jiran manneen barnootaa 552 keessatti barachuun kan irra ture barattoonni 800 mana barnootaa ala jiraachuun ibsan. Manneen barnootaa kunneen manca'uurraa akka oolan gochuuf buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an barattoonni barnootatti deebi'uu akka qaban illee dubbatan. Waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota Oochaan illee Tigraay keessa buqqaatonni manneen barnootaa Tigraay 106 keessaa qubatanii waan jiraniif barattoonni 163 barnoota ala ta'uu ibse. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF gama isaan gabaasa baaseen Itoophiyaa keessa ijoollee miliyoonni 7.6 mana barnootaan ala jiraachuu isaanii ibsee jiraachuudhaan Mulgeetaa Atsabaa Maqalee irraa dhaabbata sagalee Ameerikaaf gabaase jechuun dhaabbata sagalee Ameerikaatu gabaase. Naannoo Beneshaangul Gumuzitti humni ibsaa guutummaa guutuutti addaan cituun ibsame. Naannoo Beneshaangul Gumuzitti tajaajilli humna ibsaa guutummaa guutuutti addaan cituu humni elektirika Itoophiyaa beeksise. Sababa addaan cituu humna ibsaa kanaaf sarara dabarsituu humna olaanaa abbaa kiiloo vooltii 132 godina Wallagga Lixaa Mandii irraa gara Asoosaatti diriirfame irratti hanna raawwatameen akka ta'e dhaabbatichi ibse. Hanni kun kan raawwatame kibxata darbe naannoo magaalaa Asoosaa irraa kiiloomeetira 30 fagaatee kan argamu qe'ee 48 yookiin bosona Leencaa jedhamuun beekamutti akka ta'e kan ibse dhaabbata humna ibsaa Itoophiyaati. Sarara kana suphuuf guyyaa 3 akka fudhatu beeksise. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii hamma immoo oduu biyya alaa arganne isinitti himna. Haleellaa samiirraan Israa'el raawwatteen keellaa Gaazaa bakka waraana Siiriyaa irratti argamu waraanni Israa'el roobii kaleessaa iddoowwan hidhattoota Hamaas Gaazaa keessatti argaman irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa qilleensaarraan gaggeessee jira. Akkasumas haleellaa keellaalee waraana Siiriyaa irratti raawwachuu ibse.
Waraanni kun akka jedhetti haleellaan Gaazaa kun irratti fuulleffate holqa Hamaas dabalatee kuusaa meeshaalee waraanaa fi buufata bakka irraa misaa'illi furguggifamu ta'uu ibse. Miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa akka jedhanitti haleellaa Israa'el bulchiinsa Daaraa keessatti raawwatameen loltoonni Siiriyaa 8 ajjeefamuu fi 7 madaa'uu isaanii ibsan. Waraanni Israa'el akka jedhetti jeettiiwwan ishee haleellaa kana kan gaggeessan rokkeettoota Siiriyaa irraa gara Israa'elitti darbamanii fi deebii kennuudhaanidha jedhe. Haleellaa daangaa qaxxaamuraan kun kan raawwatame yeroo waraanni Israa'el fi Hamaas gara wal dhabdee naannoo bal'aa ta'etti ce'uu danda'a jedhamee yaaddoon uumametti. Israa'el hidhattoonni Hizbullaa Iraaniin deeggaraman Libaanoon keessa jiran waraana kanatti akka hin makamne akeekkachiifteetti. Hoogganaan Hizbullaa Hasan Nasrallaa roobii kaleessaa hooggantoota olaanoo Hamaasii fi Jihaadaa Islaamaa mariif keessummeessuun isaanii ni yaadatama. Ibsi bahee akka jedhutti hooggantoonni kun dura dhaabbannaa dhimma Gaazaaf injifannoo galmaan ga'uuf maal gochuu akka qaban irratti mari'atan. Dhaabbanni gargaarsa baqattoota Filisxeem kan tokkummaa mootummootaa boba'aa hatattamaa yoo hin arganne roobii kaleessaa ganama hojii Gaazaa keessatti hojjetu dhaabuuf dirqamuu akka danda'u akeekkachiise. Torban kana keessa Masrii irraa gargaarsi marsaa hedduu Gaazaa keessa kan ga'e yoo ta'u, aangaa'onni garuu baay'inni isaa fedhii Filisxeemotaa hanqina nyaataa, bishaanii fi qoricha Hamaas keessa jiru guutuuf baay'ee gahaa akka hin taane ibsani. Gargaarsi kun boba'aa of keessaa hin qabus jechuun dubbatani. Ejensiin gargaarsaa fi hojii tokkummaa mootummootaa kan baqattoota Filisxeem bahaa akka jedhetti namoonni gara 600 ta'an qe'ee isaaniitii baqatanii booda keellaalee isa Gaazaa 150 keessa qubatanii akka jiran beeksise. Ministeerri eegumsa fayyaa kan Hamaasiin gaggeeffamu kaleessa akka ibsetti lakkoofsi namoota du'anii 5,791 yoo ta'an isaan keessaa hedduun isaanii dubartootaa fi ijoolleedha jechuun ibse. Mootummaan Israa'el immoo namoonni 1,400 du'uu isaanii gabaasuun haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 raawwatteen ajjeefamanii jedhe. Daawwattootaaf hordoftoota Qubee TV kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu waliin aan beekanii taakkalaan ture qophiileen qubee afaan biroon itti fufuu gama kun nagaatti.